waan qabdurratti hundayti namootaaf gaarii tolchu. Yooya akkam jirtani nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan Hinsene Birbirsa addas viidiyoo haaraa akkuma kanammoo mata duree haaraa qabadhee isin bira dhufeera. Namoota chaayinaalii kana haaraa ta'aniif ammoo like, subscribe akkuma kana namoota biraatiif share akka isin gootan isin affeerra. Sagantaa kana kan isin qopheessaaru ani obboleettii teessan Hinsene Birbirsa yoo ta'u ogeessaan kaameraa nama jabaa guddaa jaalannu Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Haga qophii keenya xumuraatti akka naamusaan waliin turtan isin gaafanna. Turtii gaarii. Ayyan daawwattoota keenya irra deebinee dhunneerra sagantaa kanarraa waa hedduu akka fudhataa jirtan isinirraallee dhaga'eera qaamallee namoota na himuu jirtanuuf galatoomaa isiniin jedheera hordofaa warra jirtanullee galatoomaa isiniin jedheera barumsi kuni barumsa ati nama biraa eebelettee itti akeessistu odon ta'ini tahaalota itti akeekaa itti keetu odon ta'ini ofi kaayechisiisu wal qabateedha ammallee wanni nu haasoon ammooni homo jireenya keenya irratti wal qabate waan kana waliin laallaa haga qophii kana xumuraatti akkasin waliin durtan isin gaafanna sagantaa guyyaa addaa himiisaan dura like subscribe irra deebi'ee isiniin jedha share nu faana akkasin turtan isin gaafanna mata dureen guyyaa addaa waan qabdurratti hundayti namootaaf gaarii tolchu waa hedduurra jirra hundi keenya namni hundinuu waan garagaraarra jirtani namni kun barumsarra jira namni kun wanta garagaraarra jira hojiirra ka jirullee jira waan kamirraallee jiraachuu dandeetta waan jirtu sarratti hundayti namoota haga dandeetteeni waan gaarii tolchi kana maaliif isiniin jedhee yeroo hedduu chaayinaalii kana keessaa waa haasoo qaba addi baruu moteedha barumsa kee keessaa argitanii jiraattanii harka badhinna wanni haasa'u addi baruu waa hin ta'iniif jedha ammallee mata duree kana keessalletti wanni irra ol aanee aan dubbachuu barbaadu addi baruu waa hin ta'iniif addarra dhaabbadhuuti waan gaarii waan qaddurratti namootaaf tolchi nami waan tokko hin qabne hin jiru hundi keenya waan garagaraa qabna wanni nuti qabnu wal fakkaachuu dhabuu danda'a malee hundi keenya waan gaarii hin qabna nami tokko waa inni qabu ati qabaachuu dhabuu dandeetta nami sun ka qabu ammoo kun qabaachuu dhabuu danda'a wanna nu qabnutti garagara malee hundi keenya waan qabnu nu maqanna keessa keenyatti nami tokko humna qaba nami tokko ogummaa qaba nami ku ammoo qabeenya qaba nami ku ammoo aangoo qaba namu garagarummaa ifiti adduma jiru irratti waan garagaraa qaba waan qabdu kanarratti hundayi wanni ku waa dhawaan teeteef isa kanarraa hundayitti waan gaarii tolchi maaf addi boru waa hin ta'initi nama waan teeteef gargaarsi karaa kanaan si barbaachisa ati hunna qadda jechuun ogummaalee qadda jechuu miti ati qabeenya qadda jechuun dandeettii wantoota biraallee qadda jechuu miti dandeettii san qadda jechuun isuma kamiyyuu waan kamiyyuu yoo qabaatte wanti si barbaachisu hin jiraatu ilma namaa waan teeteef karaa adda addaatiin dandeettii adda addaatiin namootatti nu barbaachisa yeroo hedduu namoonni waa addaatan harkaa qabatan irra hundaane yoo isaa hammeenna ittiin fayyarsiisan addi baruu waa hin ta'iniif addarra hundaayiti namoota hundaafi waan gaarii godhisaaf yaalii godhe qabeenya kanaan dura isii wajji haasoo ture qabeenya gugurdaa sadedhee haasoe tokko nama jedhee lama fayyaa jedhee sadi yeroo jedhee haasoeera yeroo harka keerra ka jirtu tawaaqi sii kenneeru kanaa maraa walqixa kenne yoo ta'etu fayyaalleen tama inni sii kenne ka garuu ati kunuunsu qabdu sadaffaala waa'ee kanami sii kenne teetu malee hojii harka keetii tagaafattu inni guddittiin sadaffaa kanarratti irra olaansee si walii haasoe ture kuni hojii harka keetii akka malee wanni gaafatu jiraatu hojii namoota wal qabatu tokkummaa namoota wal qabatu hareeroo namoota wal qabatu wantoota ati irra jirtu kun bifa gaarummaatti yoo itti fayyadamte barii jireenya keetii fi dirree badhaa gaarummaa namoota akkasaan su gadhuuf carraa banteetta addaa tana wanni ati irra jirtu kun haga dhumaa waa itti deemtu mate angoo addaa tana qaddu kun angoo harka ol si baasane angoo hanka gad si buusane angoo barumsa ol si ka'e angoo barumsa ala gara gad si buusu wanti hundinuu waa haalaa fi waa yeroo walitti qabatame kanarra hundootte gaarummaa yoo itti fayyadamte namoota gaawamatti oomishteetta qabeenya caaleeru ka qarshii harkaan laakkaanuun caalaa qabeenya ilma namaati qaddu baankii ilma namaa keessa onnee namoota keessa teessisanti qabeenya hunda caale nama qadda jechuun waa hedduu qadda jechuudha namooti tokko akkana jedhani nami maal naa godhaa jedhani nami waan namaa hin goone hin jiru
nami woni nama goone hin jiru waaqayyo kadhatte kadhannaan keetiyyuu kadeemu karaa namaatiin nama kaataate dhaggatu tokko keessaati waan qaddurraa hundootte gaarummaa nama tolchisaaf ati waan tokko gaafa nama godhisaaf yaada qabaatte tolchisaaf sochi goote waan nama gootu hin dhaddu hunna qaddaa yookaan muyaa qaddaa waan ta'e hin dhaddu namoota tokko bira deemtee naaraate dandeettii isaarraa hundootte yoo ati gara gaaffiitti isaan bira deemtu si gargaarii isaa fedhan qabaatanu suni waa addaa akka ta'an hin beekanu haga dhumaa itti deemtiseeta addaa tana gara mana sagadaatti nadhunu addaa tana aangoon keeti namoota akka gara cheertiitti dhufanii isaan barsiisummaaf carraa addaa tana isaan kuchisiche aangoo irraa hundootte wanta isaan dhoggite waggaa lamaan duuba aangoo sarraa bu'isi keeti waan hin oolle yookaan yoo diqqaatee guddate wagguma 4-5 duuba aguma amma aangoo irraa hundootte wanta tokko godhuu dandeetta aangoo amma irra qaddu kanarraa hundootteeti namoota waan gaarii irra tolchite barii ittiin si galateeffatanii barii ammooni gara galteeti harka nama sanii bu'isi kee oolchaa qabu nama waan ta'eef ati agamma jirtu kana haga dhumaa hin jirtu midhaagina keeti hagamma jirtu kana haga dhumaatti midhaaddu haga dhumaatti midhaagina kanaatti hin deemuu hin dandeettu qabeenyi kana haga dhumaatti dhaabbataa hin jiru aangoo ati qaddu haga dhumaatti dhaabbataa akka ta'eeru hin jiru wannuma kamiyyuu himuu dandeettati fiirratti qaddu haga dhumaatti fuula gosa tokko si dhageessisuu hin danda'an ijoollee ati qaddu wantoota tama hin qaba jetteeti irratti waa hin teenne jallummaatti hojjetamaa jiru kamiyyuuti waan dhaabbataan deemuu miti waan jijjiiramuu danda'u kana keessa haala jijjiiramu keessatti wanta hin jijjiiramne yoo namoota keessatti hojjeseeche qabeenya gugurdaa namoota keessan naxxeetta namoonni wanni isaan si kennanu waa atadhaa kana kennatu kanaaf namuu waan facaase hammataa'edha wanna tammata na facaasattu jireenya keetti irratti baay'ee humna guddaa qaba waan qaddurraa hundootte nama gaarii qabu waanti aangoo isi kennane biiroo gara kee gaafa dhufanu addaa tan aangoo sarra jirta malee haga dhumaa biiroo sarra ta'e irratti waan duutu mati waggoota muraasaan duuba achi keessaa kaayisi kee oolu gaafa achi keessaa keette gargaarsi nama kanaa gaafa dhibiisi barbaachisiisa oolchaa hin qabu kana waa wal qabate yeroo tokko mucaan tokko barumsa kutaa 7 gaafa baratu barsiisaan barataa kanarratti dhiibbaa hagana hin jenneef cunqursaa hagana hin genne irratti tolchisiise odoo barumsa barattoota waliin baratu jiru barumsa waliin barataarru kanarra dabaree mucaanii waa barsiisaan su isa godhe irra sammuu keessa hafise wanni barsiisaan jireenya isaarra godhe sun sammuu isaa keessatti waa hafe cite bifa madaatti waa hafe jiruuti barsiisaa kana akkamitti akka barii isa deebi'ee garagalchee haaluu ba'uu danda'u qofa yaadisa garagalche barsiisaan aangoo ifi ammaa kana malee barataan ku eessa kadhaa qaba ka'ee baree akkamiin adda qaba ka'ee waan tokko hin beeku ture nama motiire addeen teenna dhaabbataa miti addeen muluu deenna yoo keessattuu kaayoof karoora qabaatte namoota hedduu wal argita odoo qabaattu dhibaattelleeti yeroo ta'e harka nama saniirraa bu'ise ka waa oolchaa hin qabne yeroon geetteeti mucaan kun ogeessa fayyaa ta'eeti mana yaalaa keessa namtichi barsiisaa inni gaafa san dhukkubee ba'atanii fidan barumsa gaafa sanii hin beeka waa inni barumsa sarraa hundoo isa godheeru hin beeka haa ta'u malee namicha kaa amma fe'anee dhufane namicha dhukkubeeru kaan fe'anee rukkee isaan gaafa fidanii dhufanu namni waan kana mallatteessee gara itti aanu dabarsuu ka danda'u mucaa kana qofa mucaan ku eenyu mucaa inni kalee qabxi hin teeneen ilaalcha hin teeneen dhaanicha hin teeneen arraba hin teeneen jecha hin teeneen kalee sarratti haasoteera yoomi kutaa 7 isa jiru adda mucaa eessar doktari barsiisaa hoo mana marfeet argite garagalte dubbittiin namicha laalee hantuun deebisiisa dhabisaaf yaalii godhee akka namummaaf eenyummaa ifiitiin odoo waan tokkoon godhin dabarsise garuu odoo itti yaadeeti hantuu kamiyyuu gochisiisa hin danda'a waan silaa godhuu danda'u gargaarsa godhuu tolchisiisuu dhabuu hin danda'a kuni argite garagalee carraan fideeti harka namicharra buuse barsiisaa kaleessaati kana waan wal qabate gara jireenya kiyyaatti waan tokko isinitti hima. Yeroo tokko mana nuti kireessisaa ture abbaan kiyya keessatti sarviisii inni qabu keessaati namni ta'e akka malee rakkataa ture intala tana waliin hariiroo uumaa turre hariiroo akka obbulummaa tokko waliin tolchaa ture yeroo tokko abbaan manaa isii qarshiina tokko ittiin kennu alabaa amala hin ta'e tokko agarsiisa waan tuuf isii wali hariiroo inni qabu hariiroo diqqaa ture hin rakkati turte hin booti turte ani laga danda'u birruma qabuun qarshuma qabuun baay'een qabu homma qabu isii gargaaraa ture daa'ima isii qabataa ture haga abbaa manaa isii dhufusaa yoo isiin daa'ima qabaatti yookiin mana kana isii dhiqaa yoo isiin mana san dhiqisaaf nyaata deebitu ammoon awwaan dhibii isii hojjetaati yoo inni dhufu bifa sanii isa keessummeessaa turre isiif jenne yeroo sanii wantoota kana yoo tolchuuf ani isii wanaa tolchite jedheeti moti dandeettuma amma qaburra hundaa'eeti isiin barii waa akka naa godhuu dandeetti jedheeti moti isiin birriyyuu harkaan qaddu birruma 100 harkaa qaba kama abbaan kee naaf defa kennaa dhufaafi ijoollee yeroo isaa akkas jedhan ati maaliif intala abbaa akkasii ta'e maaliif isii walii akkasii isaaf yaalii gooteedhan
ani yeroo kamiyyuu wanta qaburraa waa irra amanu takkatti isin qabu adda akka ta'e beeka isin yeroo sani birii diddamas ta'e kudhanillee ta'e wanta takkasi waan qaddu hin qabdu waan qabuun yeroo san waliin yeroo san dabarsiisaa turre yeroo san garuu gaafa akkan isi tolchaa ture sani bari isi akkasina agooti bifa kaanina gargaaruu dandeetti jedheeti mote guyyaa sani abbaan kenna yeroo saniif taqabu sarbiisiin mana san keessa jirtu 19 oli maa isin jedhu barbaadeeti waan sinana dhedhatee mana silaa buluu dhabu barii carraa akkasina dhufedhee waa herregu takkatti isin qabu waan sarratti hundaa'ee jechuudha haa ta'u malee guyyaa tokko guyyaan jijjiiramee naani gara olii isii fi abbaan manaa xiqqoo walii sababa tokko walii galuu dhamane gara haadhaa fi galteettuuni waggoota muraasaan duuba gara biyya naannoo hawaasaa dhanu deeme kiiloomeetira muraasa tuquroo haadhaneeti bishaan gurraacha dhane achi turan akkaataa biyya isaan jiraataa turan nama waan ta'eef namni barii waa isa mudatu waa hin beekneef akka carraa deeme waan barumsaa wal qabate odoo midhaasuu jiru wanni harkaa qabu birriin qarshii hundinuu harkaa na baatee birriin jaaqofti kiisii keessaan na hatte hin bilbilaa abbaan neetworkii hujuu hin bilbilaa haati lamaan neetworkii isaanii hujatu bakka kamiyyuu yeroo laaluu hin dandeenye keessa ga'ee lafuma ka'eetuma cadhiseetuma dawwale nagooma fuudhuuf as jiraanaan jette yoo si as jiranaan jettu cadhiseetuma hama jirtu sanii qarshii qabu dhufe wanni tokko harka naafin guyyaa jaa cufa mana intala tanaa deeme harka isiirra deeme bu'ee nami na nyaachisu isi kakalee nyaachisu ana nami kalee ana kunuunsaa ture ana ture nami dhatan na kunuunsaa ture garagalee isi wantooti ta'u muluuni harka isiirra gale ana mooni tooftaa isi jala gale odo waan ta'e hin ta'e jedhelleeti ta'uu akka hin dandeenye jala seene gale barumsa haganan jenne naate naman kalee gargaara turetti adda deemeeti nama na gargaaru ta'e jireenya baruu hin beektu wanta baruu hin beektu namni tadhaatan ollaa bira teetteeti wantoota tokko angoo irratti hundootte dandeettii irratti hundootte qabeenya irratti hundootte tolchisuuchi barii garagalee wal garagalchitanii guyyaa ta'e biyya dhibirra shiifti ta'e gargaarsa nama kalaatti ala guwaafatu tolchuu hin dandeenye jira kanaafuu waa amma qaddurra hunda'i namootaaf gaarii godhi qabeenya akka qabdu kana waan gaarii ittiin fayyadsiisi qabeenya qabaatis ka duwwaan qabu isa kana irra dafiiti namootaati waan tokko onnee namootaa keessa kee qabeenyi guddaan baankii keessatti kaatu qabdu ilma namaati isa kana ammoo godhuu ka dandeettu waan qaddurratti gaarii nama tolchisiisan waan qaddurratti dansa nama tolchisiisan angorratti angoo qaddurra gaarii godhi barumsa qaddurra barsiisan na ta'e barattooti barii addee isaan gaawaa hin beekneef barsiisaa ta'e qofaaf daayirektiriyaa ta'e qofaaf ijoollee kutaa 10 ijoollee kutaa 12 ijoollee kutaa waggaa kamiyyuu ta'uu danda'a barumsaaf angoo qaddurra hundootte jallummaa ittiin fayyadamin angoo amma qaddurra hundootte jallummaa ittiin fayyadamin jaarolii mana sagadaarraa warri jirtanu angoo amma irra qaddantetanii tajaajila namoota hin kutina barii isinillee akkuma harkaa isin baasani barii harkaan bu'is keessa waa'ee ol gaafa sanii adhaatan abbaa angoo jedhan ta'ee hammatante barii lafa deemte akkuma nama kaaniti waan biraa dhiisi muummichuma ministeeraa ta'etti yoo filatamteeyyuuti barii waggootan duuba sunillee lafa buute akkuma nama kaanitti yaamatamis kee waan ol qabeenya yoo adhatana beekante raatte barii galagalteeti namni kun garagaltee jijjiirame guyyaa harka nama sanirra buutu waa olchaa hin qanneef haadhi keenya jechati akkasinaan jedhaa turte nami atammaa tana dhaggitu tabirriina birbira liqeeffatiisaa birii 500 bira liqeeffatiisaa dhufe kun gaafa inni kanaan qara waggaa haga kanaatiin dura naan jette waggaa haga na dhootteeti yeroo sanii birrii 100 akka isaan naa kennan kadhataa tureetti garuu ammaa tana haalli sadarkaa isaan jiranu sadarkaa ammaa tana tilmaamuu hin danda'e walirratti maa isinin jedhu barbaadeeti wanni si amma qaddan kamirrattu waan gaarii ittiin fayyadama adhaatana qofa jedhisaa nama waan gaarii waan qaddan san irra godha bari harka nama san irra gizee isin buutan yookaan gargaarsa nama sanitti ala waan tokko tolchuu yeroo hin dandeenye isinitti dhufu waa hiyanneef maafi nami lubbuun jiru eessallee ta'u walagga guyyaa tokko walaggitane guyyaa sani wanti gaafa kaan nama san irra goote guyyaa ammaa tanaatii fi jireenya keetiif ba'umsa adhaatii fi waan sii ta'uu fi cadhisuutuma carraa jiru irratti gaarummaa nama tolchi nama kanan na fayyada jetteen tolchin yoo namni kun sii fayyadu dhabelle nama biraallee waaqi waan si tolchuu hanneef waan qaddurratti hunda'i namootaa fi gaarii godhi muyaa qaddu ogummaa qaddurraa hunda'i namootaaf dandeettii mataa namaa dhaayisa qabda cadhisituma irraa hojjete dandeettii ati qaddu maanidha wantoota biraa hojjeteesa cadhisi gaarummaa gochisiise hunda qaddurraa gaarummaa ittiin fayyadame homa qaddu kamiyyuu laaliiti gara gaarummaatti ittiin fayyadame yoo sanii qabeenyota qabeenyi caaleeru gara lafaa oomishataata bariin kee eessalletti namoota kanaan gaafa walaggitu namni waa hantuuf waan jallumas irraa yaaduu hin danda'u waa ati kennite gara galee sii kenna kun bu'aa jireenya kee keessaa gootu keessaatti isa tokko
waan na hordoftaniif guddisee isin galateeffadha. Viidiyoo guyyaa dharraa waan tokko akka fudhattanii shakkii hin qabu. Waan qaddanurra hundaati ollaa keessanii, warra keessanii, fira keessanii nama jaalattanuuf nama kamiifuyyuuti waan gaarii tolcha. Mata duree jedhuuni walii haasawaa turre. Isinillee ammaa kana wanta gaaffiitti viidiyoo kiyyaan dhuma yeroo hunda gaaffii kana isin dhiyeessa. Maan qaddanii maan harka isinirra jira. Maa wanni qabu jedha ifi gaafadhaati. Waan kanarra maan godhuu qaba. Akkamiin nama ittiin gargaaruu qaba jedha. Maafi kana gootanii nami ko adda gargaarte malee bari waa inni ittiin si gargaaru waa hin beekiniif adda waan gaafattu ammaaniini nama gargaaruu danda'a. Maani nama cinaa dhaabbachuu danda'a. Jedhaati ifi gaafadha hin seenee maani nama gargaaruu dandeetti maani nama siduu dandeetti waan jedhu akan gaaffii fi godhu isinillee ifi gaafadhaati waan qaddan sarratti aangoo qaddan irratti qarshii qaddan irratti yeroo qaddan irratti yeroo keessanillee kenniisaan wantoota keessan kenniisaan cadhisaa waan gaarii ittiin nama tolchisiisaa. Guddisee ammallee isin galateeffadha irra deebiseetti viidiyoo biraatiin deebi'ee haga isin bira dhufu isin ammoo waa irra haasu habiraa yoo barbaaddanii jala kanarratti nu ka'uu dandeettanii kanarra kadabaramooni gaaffii tokkoo fi bilbili keenya gubbaa kanarra jira deebinee haga dhunnutti turtii gaarii.